Haa akkam jirtu maayikiroo ikoonomikstuu chaaptertuu viidiyoo paartii 1 fi paartii 2tti qoodnee kanaan dura ilaaluun keenya ni yaadatama. Kun immoo viidiyoo paartii 3 isaati. Egaa moodeloota oliigoopoolii wajjin ilaalaa irraa moodeloota oliigoopoolii bakka lamatti qooduudhaan nan kolluuzii moodelii fi kolluuzii moodelii jennee qoodnee jirra. Egaa viidiyoo paartii 1 keessatti moodeloota nan kolluuzii keessaa kiinged diimaand garuu moodelii ilaalleerra. Viidiyoo paartii 2 keessatti immoo kaarnaat duopolii moodelii ilaalleerra. Egaa viidiyoo paartii 3 fi isa dhumaa kana keessatti immoo beertiraan duopolii moodelii fi steekelberg duopolii moodelii ilaallee ittisuudhaan immoo haalaati isaa moodeloota kolluuziif ta'an kan wajjin ilaallu ta'a. Egaa viidiyoon kun baay'ee isin fayyada yaada. Akkasuma viidiyoo kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatiin. Akkasumallee hiriyoota keessan akka qaqqabuu fi hiriyoota keessaniif inboksii sheer gochuu dandeessu. Wal qaqqabsiisaa irraa fayyadama yaadallee na barreessa. Egaa viidiyoo chaapter 2 kuni baay'ee na jalaa dhedheerachaa jira. Hagan dandeetti isa kana gaggabaabseen xumuruu yaala. Beertiraan duopolii moodeliin kuni kaarnaat duopolii moodelii faana xinnoo walii faallaadha. In Carnot model, firm says their profit maximizing output in the price set by the market. But in Bertrand duopoly model, firm says the profit maximizing price and how much they produce is set by the market. Ega Bertrand fi Carnotin akka walii faallaa waliiti. Carnot duopoly modelii keessatti akkuma viidiyoo paartuu kana keessatti ilaalle firmiin kan inni murteessu profit maximizing level of output dha. Firmiin kan inni murteessu profit maximizing level of output dha. Kana jechuun equilibrium irratti quantity amma maka produce gochuu qabu murteessaa. Isa kana Bertrand modelii keessatti immoo firmiin dhuunfaa isaatiin profit maximizing price isaa murteessa. Gatiittiin product isaa gurguratu firmiitu murteessaa jechuudha equilibrium irratti. Garuu quantity firmiin produce gochuu qabu yookiin immoo output firmii gabaatu murteessaa jechuudha. So for Bertrand the strategic variable upon which firms compete is price. Kanaafuu egaa Bertrand keessatti firmiin equilibrium price isaa murteessa waan ta'eef firmoonni kan isaan wal dorgoman price isaa irrattidha jechuudha. Egaa assumption Bertrand duopoly model isaan kanadha. Firmii lamatu jiraatu. Firmis NDP homogeneous product dha. Firmoonni lamaaniyyuu product identical ta'e product tokko yookiin product wal fakkaataa ta'e gurguru. Firmoonni lamaaniyyuu identical cost qabu. Baasiin isaan qaban wal fakkaata. Due to homogeneity of the product, each firm faces the same demand curve. Egaa firmoonni lamaaniyyuu demand curve wal fakkaataa ta'e qabu. Tansuudhaan due to homogeneity of the product, consumers prefer product of the firm with lower price. Egaa firmoonni kan isaan wal dorgoman gatii irrattidha jennee irraas keessatti. Kanaafuu uummanni yookiin kastameriin kan dhufee bitatu firmii isa gatii gadaanaadhaan gurguru irraati. Kanaafuu gatii irratti wal dorgomu jechuudha. Gatii ofii murteeffatu waan ta'eef firmiin S, firmiin B, firmiin lamaanuu gatii ofii murteeffatu waan ta'eef kastameriin immoo waan inni bitatu egaa hundumti keenyiyyuu waan tokko gatii gadaanaadhaan bitachuu barbaanna. Birrii baay'ee baasuun barbaannu. Kanaafuu uummanni yookiin immoo kastameriin kan inni prefer godhee irraa bitatu firmii isaa gatii gadaanaadhaan dhiyeessee irraati jechuudha. Firms are named the set price simultaneously assuming price of other is constant. Egaa Bertrand modeling kuni non collusive modelii dha. Firmoonni agreementii walii mallatteessan yookiin immoo hariiroo hin qabanii mari'ataniitiin piraasii ammanatti murteessina quantity amma kana godhadhanii walii mari'atan hin qabanii. Firmiin tokko piraasii isaa yeroo murteessu piraasii isa kan dorgomaa isaa akka konstaantii ta'etti assuum godheetiniin piraasii dhuunfaa isaa murteeffata malee hariiroon firmoota gidduu hin jiru. Kanaafuu firmoonni kun neebiidha jechuudha. They don't learn from their past experience. Firmoonni Bertrand duopoly modelii kana keessatti akti godhanii kolluuziif miti. Kanaafuu mariin hin jiru. Kanaafuu piraasii dhuunfaa isaatiin murteessu. Dhuunfaadhaan yeroo murteessan garuu piraasii isaanii simultaneously at the same time piraasii isaanii murteessu jechuudha. Profit depends on price charged. Egaa profitiin isaan argatan piraasii isaan charge godhan irratti hundaa'a. Profit depends on price 1 and price 2. Piraasii firmii 1 fi piraasii firmii 2 jechuun piraasii isaanii irratti hundaa'a jechuudha. Egaa firmiin tokko piraasii dhuunfaa isaa yeroo murteessu firmiin tokkos piraasii dhuunfaa isaa yeroo murteessu walirratti dhiibbaa guddaa qabu jechuudha. Akkuma viidiyoo paartii 1 keessatti ilaalle there is strategic interdependence of firms jenneerra. Firmoonni kun strategic interdependence guddaa qabu. Kana jechuun murtoon firmii inni tokko murteesse firmii isa kan biraa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf firmii inni product isaa birrii amma kanaatiin gurguradhe piraasii isaa yeroo murteessu murtoo firmii sun
fiirmii B irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Maallaa fiirmiin baay'ee gadi aansee gurgureera ta'e uummanni dhaqee fiirmii B irraan bitu eedumarraa hin argata piroodaaktiin isaanii wal fakkaata waan ta'eef. Kanaafuu if firm A charges less than firm B, it supplies the entire market and B supply nothing. Egaa gatiin isaanii yoo wal caale dhuunfaadhaan murteeffatu waan ta'eef piraasiin firmiin A piroodaaktii sun ittiin gurguru piraasii firmiin B ittiin gurguru gadi taanaanii uummanni hundiyyuu A qofarraa bita B'n immoo maan gurguratu jechuudha. Maallaa iddoo rakkasarraa bitata waan ta'eef namni. If firm A charges equal to price B, yoo firmiin kun lamaan isaaniiyyuu piraasii wal fakkaatuun gurgurtee garuu both supply half of the market. Walakkaa gurguratu yookiin walqixxee gurguratu jechuudha. Yoo gatiin isaanii walqixxee ta'e. Firmiin tokko gatiin isaa guddaa ta'e firmiin tokko gatii xinnoodhaan gurgurata taanaan garuu uummanni hunduu isa gatii xinnoo qaburraa dhufee bitata inni gatii guddaadhaan seet godhee jiru idoomaan gurguratiin hafa jechuudha. If firm A charges higher price than firm B, firm A supply nothing and B supply the entire market. Egaa kun salphaadha. Firms try to charge less than the other firm by decreasing price. Egaa firmoonni kun lamaan kan itti wal dorgoman piraasii irratti dargateeti dorgommiin isaanii piraasii hir'isuudhaan wal dorgomuu jechuudha. Akka gabaa harkisuudhaaf akka uummanni dhufee isaan irraa bitu firmiinis firmiin bis piraasii hir'isuudhaan wal dorgomuu jechuudha. Garuu erga piraasii hir'isaa yeroo deemanitti piraasii hir'isanii marjinaal koostii isaaniitii gaditti gashaniiru taanaan kana jechuunis piraasiin ittiin gurguran marjinaal koostiidhaa gadi taanaan kisaaraa keessa galu. Kanaafuu piraasii hir'isanii iyyuu garuu marjinaal koostiidhaa gaditti gad dabarsuu hin qabani. Kanaafuu dhumarratti ani isaan irratti dhaabanii piraasii walqixa marjinaal koostii bakka ta'etti dhaabu jechuudha ani isaan ittiin gurguratan. Maallaa piraasiin marjinaal koostiidhaa gadi jalaa ta'e taanaan luus godhu kisaaraa keessa galu. But firms do not charge less than marginal cost which leads to negative profit. Egaa piraasiin isaan charge godhan marjinaal koostiidhaa gadi taanaan kisaaraa keessa galu jechuudha. If firm A lowers its product price, all consumers slowly shift to end B sell nothing. Then B react by lowering its product price to less than price of product. Egaa kun maallaa firmiin A gatii ittiin yookiin piraasii ittiin gurguru gadi buusee yeroo ta'e konsumeriin jiru hundiyyuu gara A dhufee A irraa bitata B'n immoo homaan gurguratu jechuudha. Kanaafuu B'nis A'dhaan dorgomuuf gatii isaa gadi buusa. Akkanatti gatii gadi buusanii wal dorgomu jechuudha. Dhumarratti piraasiin isaanii dhaqee walqixa marjinaal koostii yeroo ta'u isaa gaditti piraasii gadi buusanii jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu action in the reaction jira jechuudha as keessatti. Firmiin tokko gatii gabbuusa inni tokko isaan dorgomuudhaaf gatii gabbuusa akkasumatti wal dorgomaniitiin piraasiin isaanii dhaqee marjinaal koostii yeroo ta'u isaan piraasiin isaanii dhaqee marjinaal koostii faana walqixa yeroo ta'utti piraasii sun hin gurguru malee marjinaal koostii gaditti gadi buusanii hin gurguran jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu at Bertrand equilibrium profit of which firm maximize and the joint profit of other firm is not maximized. Egaa Bertrand irratti equilibrium irratti yeroo gurguranitti profitii tokkoon firmiitu guddata malee joint profitiin isaanii maximized hin ta'u. Kana jechuun profitiin tokkoon firmii equilibrium irra gaa equilibrium profit irratti gurguratu garuu joint profitiin isaanii maximized hin ta'u jechuudha. Maallaa firmoonni kun non collusive malee collusive miti agreementiin qabanii idoo past experience isaanii irraa baratanii agreementii uummataniitiin tangency point of higher isoprofit curve isaanii irratti gurguratu dooteeti lamaan isaaniiyyuu piraasii isaanii maximize godhatu. Had they made agreement, they can get higher profit from the current output by charging higher price at the tangency point of higher isoprofit curve of the two firms. Idoo agreementii qabu ta'eeti profitii guddaa argatu ture lamaan isaaniiyyuu joint profitiin isaanii maximized isaaniif ta'a. Akkam godhaniitiin tangency point of their higher isoprofit curve irratti produce godhaniidha. Amma garuu jarri kun agreementiin qaban waan ta'eef joint profitiin isaanii maximize hin ta'u garuu individual profitiin isaanii maximize ta'a. Egaa Bertrandiin kana fakkaata. Itti aansuudhaan immoo Stekelberg duopolii moodel ilaalla. Egaa Stekelberg kun immoo it is similar with Carnot model jedha. Moodela Carnot faana baay'ee wal fakkaata. Egaa Carnot moodelii paartituu isaa keessatti ilaalleerra. Carnot keessatti firmiin quantity of output isaa murteessa ta'a. Firmiin equilibrium quantity of output isaa murteessa ta'a. Piraasiin garuu gabaadhaan murtaa'a jenneerra. Stekelberg isumaan wal fakkaata. Firmiin equilibrium quantity of output isaa murteeffata. Piraasiin garuu gabaadhaan murtaa'a jechuudha Stekelberg keessatti. Garaagarummaan guddaan as keessa jiru garuu as keessatti Stekelberg duopolii moodelii keessatti firmii lama jiru ta'e firmii inni tokko liiderii ta'a. Firmiin inni tokko immoo foloowerii ta'a jechuudha. Firmiin inni tokko durseetiin quantity output isa murteessa. Firmiin lamaffaan immoo quantity output firmiin inni tokkoffaan murteessa irratti hundaa'eetiin murteessa malee simultaneously yookiin immoo ergaa takka
murteessuu hin danda'ani. As the same time murteessanii jechuudha. Maallaa fiirmiin tokko baay'ee sophisticated kan ta'e, fiirmii cimaa ta'e, fiirmii humna qabudha jechuudha. Fiirmiin tokko immoo foolooweridha, hordofaa isa suniiti. Kanaafuu fiirmiin guddaan durseetiniin kwaantitii baatbatii isa murteessa. Fiirmiin lammaffaan immoo murtoo fiirmii isa tokkoffaa irratti hundaa'uudhaan itti aansee murteessaa jechuudha as keessatti. In this model, one firm is naive in the follower and the other is sophisticated in the leader. Firmiin tokko followerii, firmiin tokko immoo leaderidha jechuudha. The leader knows everything about the naive and how the naive react against this decision. Egaa firmiin guddaa ta'e, firmiin liiderii ta'e, waa'ee firmii isaa followerii ta'e suni sirriitti beeka. Kanaafuu firmiin guddaan ani yoon kana murteesse akkana jedhee murteesse gocha koo kanarratti hundaa'eetiniin firmiin sun immoo maal jedheetu murteessa kan jedhu durseetumaan isaaf galaa jechuudha. Waa'ee followerii isaa suni guutummaan guutuutti beekaa jechuudha. As keessatti equilibrium decision is not simultaneously like Carnot but sequentially. The leader decide first and then the naive make decision at the same point. Egaa Carnot duopolii modelii keessatti firmoonni lamaan iyyuu dhuunfaa isaaniitiin equilibrium quantitative output isaanii yeroo murteessatanii at the same time yookiin immoo simultaneously murteeffataniiru. As keessatti garuu simultaneously murteessuu hin danda'an. Firmiin guddaa ta'e, firmiin liiderii ta'e durseetiniin murteessaa, firmii inni followerii ta'e immoo murtoo firmii isa guddaa sun irratti hundaa'eetiniin dhuunfaa isaatiin itti aansee murteessa. Kanaafuu simultaneously miti jechuudha. Sequentialidha inni kun. The equilibrium is the leader has extra information in the potential than the follower firm to make decision before the follower firm. Kanaaf firmiin guddaan inni liiderii ta'e dursee decision irra ga'uudhaaf dursee murteessuudhaaf informationii gahaa ta'ee fi potential gahaa ta'e qaba jechuudha. The leader firm knows everything about the follower firm. In choosing its own output, therefore the leader could account the effect of its output on the follower behavior, while the follower naively took leader's output as given. Egaa firmiin guddaan output isaa yeroo murteessu, dursee yeroo murteessu dhiibbaa murtoon isaa kun dhiibbaa akkamii isa followerii irratti akka qabu hin beeka. Kanaafuu everything about follower ni beeka jechuudha. Kanaafuu the follower firm, after identifying the level of output produced by the leader firm, responds by producing certain amount of output to maximize its profit. Kanaafuu firmiin followeriin immoo erga firmiin liideriin output isaa murteessee booda murtii isaa sun irratti hundaa'uudhaan output hagam yoo oomisheeni profitii koo maximize godha kan jedhu murteeffataa jechuudha taanse. Garuu as keessatti rakkoo guddaan ibbos firmi isaa sophisticated. Firmoonni lamaan jiran iyyuu sophisticatedidha taanaan firmoonni lamaan jiran iyyuu ciccimoodha taanaan kana jechuun inni tokko liiderii inni tokko followerii ta'uu dhiisee lamaan isaanii iyyuu sophisticated lamaan isaanii iyyuu kan liiderii ta'uu barbaadan taanaan anatu liiderii ta'a anatu liiderii ta'a irratti conditioning taane keessa galuu jechuudha. In this case market situation becomes unstable. Haalli gabaas unstable jalaa ta'a jechuudha as keessatti. Kanaafuu such situation is known as Stekelberg disequilibrium. Egaa Stekelberg keessatti firmoonni lamaan iyyuu ciccimoo ta'aniitiin lamaan isaanii iyyuu liiderii ta'uu kan barbaadan taanaani conditioning Stekelberg disequilibrium jedhamu kanatu uumamaa jechuudha. Kun maalla marketiin sun unstable jalaa ta'a. Egaa calculation isaa yeroo hojjetamu as keessatti leader first determines the reaction function of its follower and then incorporate it to its own profit function. Leaderiin firmiin sophisticated ta'e jalqaba reaction function followerii isaa baasa. Followeriin akkamittiin react godha kan jedhu jechuudha. Erga reaction function followerii sunii baasee booda profit function kan dhuunfaa isaa keessa gasheetiin hojjetaa jechuudha calculation isaa. Amma example yaalaallu asitti assume there are two firms producing homogeneous product and the demand equation is P equal to 60 minus 2 times Y1 plus Y2 and the cost of firm 1 is C1 equal to Y1 square and the cost of firm 2 equal to C2 equal to 4Y2. Find Stekelberg equilibrium jira if A is leader inni B irra jiru immoo find Stekelberg equilibrium if B is leader. Irratti kan nuti barbaannu giibanii kana fayyadamneetiin firmii A tu liideriidha yoo ta'e equilibrium output firmi 1, equilibrium output firmi 2, equilibrium output kan industry, price profit firmi 1, profit firmi 2 fi total profit industry suni barbaannaa jedhu. Bifuma kanaan B irratti immoo yoo B tu liideriidha ta'e Y1 Y2 warra kan hunda calculate goonaa jechuudha. As keessatti kan qabachuu qabdan isinii demand function isaa P equal to 60 minus 2 Y1 plus Y2. Egaa Y1 equilibrium output firm 1 ti, Y2 immoo equilibrium output firm 2 ti. Outputiin kan marketii suni idama
outputii fiirmii waanii fi outputii fiirmituu ta'a jechuudha. Koostiin fiirmii waanii y1 squareidha. Koostiin fiirmituu immoo 4y2 dha. Calculation isaa kun as jira. Asitti wajjin haa ilaallu. Egaa giiveniin keenya p 60 minus 2 times y1 plus y2 koostiin fiirmii waanii y1 koostiin fiirmituu 4y2 dha jenneerra. Irratti kan nuti gaafatamne fiirmii as leader yoo fiirmii leaderii ta'e equilibrium outputii piraasii wantoota kana hunda barbaanna jechuudha. Fiirmii as leader egaa fiirmiin leaderii dhawoo ta'e jalqaba maal godha? Response function follower isaa kana jechuun response function fiirmii barbaaduu qaba jechuudha inni leaderiin. Kanaafuu step inni jalqaba followers or fiirmii profit maximization barbaada jechuudha. Fiirmii leaderii dhawoo ta'e equilibrium quantity murteeffachuudhaaf profit maximization kan fiirmii B barbaaduu qaba jechuudha. Egaa as keessatti A jechuun fiirmii waaniidha. B immoo fiirmii tuudha. Kanaafuu fiirmii as leader jennee fiirmiin leaderiidha taanaan profit maximization fiirmii B barbaada jechuudha jalqaba. Profit of fiirmii tuu equal to price times equilibrium output of fiirmii tuu minus cost of fiirmii tuudha jechuudha. Egaa profitiin total revenue minus total cost dha. Total revenue price times equilibrium quantity dha. Y jechuun as keessatti quantity dha. Kanaafuu y jechuun quantity of fiirmii tuudha jechuudha. Pin giiveniin keenya 60 minus 2 times y1 plus y2 dha. Times cuftuudhaan alatti y2 isaa jiru kanaan baasna jechuudha. Minus 4y2 ta'a. Isas jiru kana irra raabsana jechuudha. 60 baasuu y2 60 y2 minus 2y2 baasuu y2 immoo minus 2y1 y2 dha. Minus 2y2 baasuun y2 immoo minus 2y2 square ta'a. Minus 4y2 dhufa. 60y2 minus 4y2 like termii irraa like termii hir'isna 56 y2 dhufa hir'isu 2y2 minus 2y2 square kana dhufa jechuudha. Kun just calculation dhuma isaati take derivative of profit of fiirmii tuu with respect to y2 and set it equal to 0. Maal goona function arganne kana derivative with respect to y2 goone equal to 0 na function kana derivative gochuu qabna jechuudha. 56 y2 minus 2y2 minus 2y2 square jedhu kana derivative yeroo goonu with respect to y2 derivative goona taana y1 akka constant itti consider goona. Derivative 56 y2 56 derivative negative 2 y1 y2 with respect to y2 waan ta'eef negative 2 y1 dhufa. Derivative negative 2 y2 square 4 y2 dhufa walqixa 0 jenna jechuudha. Erga kana 0 jennee booda y2 kana keessaa baasna. Solve for y2 to get fiirmii B best response function. Response function fiirmii B baruudhaaf y2 dhaaf solve goona jechuudha. Egaa as keessa y2 yeroo baasnu negative duwwaa tuqaasha y1 plus 14 dhufa jechuudha y2. Response function fiirmii tuu yookiin immoo response function fiirmii B y2 kanadha jechuudha. Negative 0.5 y1 plus 14. Steppiin jalqabaa egaa fiirmiin liiderii yeroo ta'e jirutti equilibrium quantity isaan itti murteeffatu. Steppiin jalqabaa fiirmii bis response function barbaada jechuudha. Erga argatee booda profit function kan dhuunfaa isaa immoo hojjeta. Fiirmiin jechuun leaders or fiirmiis profit function. Profit function dhuunfaa isaa immoo hojjeta. Profit function fiirmii waanii power equal to total revenue minus total cost dha. Price times quantity of fiirmii minus cost of fiirmii waaniidha. Egaa P ni givenidha 60 minus 2 times y1 plus y2 dha. Times y1 minus cost 1 jenna. Substitute fiirmii best response function y2 into fiirmiis profit function. As keessatti bakka y2 jirtu kana y2 isaa best response function fiirmii tuu arganne isatti arganne minus 0.5 y1 plus 14 kana bakka y2 kana insert goona bakka buusna jechuudha. Kanaan booda 60 minus 2 times y1 minus jenna ka bakka y2 tti lakkoofsicha bakka buusna jechuudha. Negative duwwaa tuqaasha y1 da'u 14 cuftuudhaan alatti y1 minus cost of fiirmii waaniidha waan ta'eef y1 square jenna jechuudha asitti. Minus c1 cost of fiirmii waanii jira waan ta'eef minus y1 square dha. Costiin fiirmii waanii y1 square waan ta'eef. Taasisuudhaan 60 hir'isu lama kana irra rabsina jechuudha. Lama y1 lama baasuu negative duwwaa tuqaasha y1 lama baasuu 14 kana yeroo irra rabsinu akka kana ta'a. Baasuu y1 hir'isu y1 square as jira. Kana yeroo solve goonu dhumarratti y1
32 y1 irraa 2 y1 square dhufa jechuudha. Darbeet profit of firm one with respect to y1 isa kan immoo with respect to y1 darbeet goona jechuudha. Kana yeroo darbeet goonu 32 irrisu 4 y1 dhufa. Wal qixa 0 na darbeetiif isa erga darbeet goone 0 xiqqeet goona y1 keessa yeroo baasnu y1 keenya 8 dhufa jechuudha. Erga y1 argannee booda y1 8 arganne kana y2 keessa galchina jechuudha. Y2 firmitus best response function jalqaba arganne y2 negative duwwaa tuqaasha y1 plus 14 kun as keessa waan ta'eef y1 arganne kana isa keessa galchina. Kanaafuu y1 negative duwwaa tuqaasha y1 plus 14 jedhu kana keessa y2 wal qixa negative duwwaa tuqaasha y1 plus 14 jedhu kana keessa y1 8 jedhu galchinu y2 10 dhufa. Kanaafuu y1 8 fi y2 10 arganne jechuudha. Maalla firmiyeetu liideriidha taanaani ikilibireem haatfati firmi waan 8 ikilibireem haatfati firmitu immoo 10 ta'a jechuudha. Ittaansuudhaan ikilibireem haatfati kan industirii yookiin immoo kan firmoota lamaanii argachuuf y1 fi y2 walitti daana 8 fi 10 yeroo walitti daanu 18 oomishamaa jechuudha. Akka walii galaatti firmoota lamaanii ikilibireem piraayisii isaa immoo argachuudhaaf y1 irma y2 arganne kana equation piraayisii keessa galchuudha. Piraayisiin 60 irrisu 2 times y1 plus y2 waan ta'eef bakka y1 fi y2 ida'amni isaa 18 waan ta'eef bakka isaa arganne kana galchuudhaan piraayisiin immoo 24 dhufa jechuudha ikilibireem piraayisiin. Erga arganne booda profit jechuun immoo total revenue minus total cost dha. Revenue immoo price times quantity of output dha minus total cost na profit firma waan ka price times quantity of firma waan minus cost waan dha. Kanaan booda profit firma waan eega price times quantity of output of firma waan minus cost of firma waan dha. Egaa P digdamii afur arganneerra. As keessatti egaa quantity of output y1 fi y2 isaaniitu gargaarudha malee piraayisiin ittiin gurgura waluma qixadha. Piraayisiin gabaadhaan murtaa'aa waan ta'eef bakka P digdamii afur galchuudhaan times y1 minus cost of firma waan jedhu kan ammoo C1 y1 square dha. Y1 8 waan ta'eef 8 square na profit firma waan 128 dhufa jechuudha. Profit firmitus bifuma kana yeroo jennu P digdamii afurii y2 10 minus cost of firmituun immoo 4y2 dhanneerra 4y2 jechuun 4 baasu y2 10 P2 profit firmituu immoo 200 dhufa. Total profit ida'ama profit firma waan fi profit firmituuti yeroo walitti daanu 328 kana dhufa. Kanaafuu Stekelberg equilibrium firmi as leader firmi A leader yeroo ta'ee jirutti Stekelberg equilibriumiin akkam ta'a? Waan equilibrium output of firma waan 8 y2 equilibrium output of firmituun 10 equilibrium output kan walii gala 18 ida'ama y1 y2 jechuudha. Equilibrium pricing digdamii afurii equilibrium profit firma waan 128 equilibrium profit firmituu 200 total profit immoo ida'ama jara kana lamaanitti 328 dhufa jechuudha. Egaa viidiyoon chaapterii kana baay'ee waan jalaa dheerateef sin jala sabsaara. Egaa siniif hin galle taana irra deebitanii ilaaluudha waan baay'ee salphaadha. Lakkoofsuma bakka buusuudha waan ta'eef baay'ee irra turan jiru. Guddaan konseptii isaa jalqaba waan horii keessa jiru hubachuudha. Kaalkuleeshiniin salphaadha. Kanaafuu gaaffiin nuti irratti gaafatamne warra kana barbaada if A is leader jedha. Yoo A leaderii ta'e y1 y2 profit piraayisiin maal akka ta'u barbaannee jirra jechuudha. Isa kana ammoo itti aansuudhaan baa hojjennaa find Stekelberg equilibrium if B is leader ammoo Btu leaderii yoo ta'e akkamitti an jedhu ilaallu. Firmi B as leader akkuma isa kanaatti akkuma isa irra turetti ammoo firmi Btu leaderiidha taanaani jalqaba maal godha? Best response function kan firmi A barbaada jechuudha. Firmi B dura kan isaa murteeffachuudhaaf firmi Btu leaderiidha taanaan immoo best response function kan firmi A barbaada jechuudha. Kanaafuu step 1 followers or firmi S profit maximization barbaada. Profit maximization kan firmi 1 yookiin kan firmi A barbaada jechuudha. So profit maximization firmi A profitiin price times quantity of firmi 1 minus cost of firmi 1 jechuudha. Profit of firmi 1 equal to price times quantity of output of firma 1 minus cost of firma 1 dha. Egaa P given dha. 60 minus 2 times y1 plus y2 times y1 isa ala jiru kana itti dabalee ala keenya y1 minus C1 jechuun immoo cost of firma 1 dha. Y1 square dha given dha. Itti aansuudhaan 60 minus 2 lama kana irra rabsina minus 2 times y1 minus 2 times y2 dha. Minus 2y1 minus 2y2
Taamsa inni cubtuudhaan alatti y1 kun as jira minus y1 square jenna jechuudha. Ittaansuudhaan y1 isa jiru kana irra raabsina jechuudha. Ammoo 60 baasu y1 hir'isu negatiiva 2 y1 taamsa y1 negatiiva 2 y1 square hir'isu negatiiva 2 y2 negatiiva 2 y2 taamsa y1 dha. Negatiiva 2 y1 taamsa y2 minus y1 square isa jiru kananna ittaansuudhaan derivative goone equal to 0 goona jechuudha. Function kana yeroo derivative goone with respect to y1 ga profit firm 1 tan asitti barbaanne y1 kana with respect to y1 yeroo derivative goonu 60 minus 6y1 minus 2y2 equal to 0 jechuudha. Derivative isa kana dhufa isaan booda y1 keessaa baasna. Y1 yeroo as keessaa baasnu kana bakka wal jijjiirsiisuudha jechuudha. Kudhan hir'isu tokko sadaffaa y2 dhufa. Best response function firm 1 argate jechuudha. Firm B tu leader ida jenneerra yookiin firm 2 tu leader jenneerra. Kanaafuu best response function firm 1 argate jechuudha. Isaan booda immoo profit maximization kan dhuunfaa isaa hojjetata jechuudha. Firm B kun leaders or firm B's profit maximization profit of firm 2 equal to price times quantity of firm 2 minus cost of firm 2 jenna. Egaa bakka P buusuudha. Times y1 minus cost of firm 2 immoo 4y2 dha. Isaan booda substitute firm as best response function y1. Egaa akkuma isaa jalqaba irratti hojjenne best response function firm A yookiin immoo firm 1 y1 equal to 10 minus 1/3 of y2 jedhu kana best response function firm 1 kana bakka y1 hin jirutti bakka buusna jechuudha. Y1 isa arganne kana as keessa bakka y1 isa bakka buusna jechuudha. So 60 minus 2 bakka y1 jedhu kanatti 10 hir'isu tokko sadaffaa y2 kana bakka buusna jechuudha. 10 hir'isu tokko sadaffaa y2 ida'u y2 times y2 minus 4y2 jedhu kana jenna. Isaan booda ka isin paas gootanii ilaaluu dandeessu. Ani yeroo gubuu dhiisuuf nan fiigaa jira. 60 hir'isuun 20 40 dha. Ittaansuudhaan tokko sadaffaa y2 hir'isu 2 y2 immoo 4 sadaffaa y2 kana dhufa. Cubtuudhaan ala y2 hin jira. Times y2 minus 4y2 jedhu kana barreessina. Dhumarratti profit firm 2 36 y2 minus 4 sadaffaa y2 square kan jedhu kana dhufa. Isa kana immoo with respect to y2 derivative goona jechuudha. Derivative of y2 with respect to y2 goonetti derivative isaa equal to 0 na. Isaan booda y2 meeqa arganna? 13.5 arganna. Egaa y2 13.5 arganne irra taanaan equation y1 isa jalqaba arganne 10 hir'isu tokko sadaffaa y2 jedhu kana keessa bakka y2 13.5 insert gochuudhaan y1 5.5 arganna jechuudha. Kanaafuu y1 5.5 y2 13.5 arganne jechuudha. Firm B tu leader ida taanaan equilibrium outputiin firm B yookiin firm 2 meeqa 13.5 equilibrium outputiin firm A yookiin immoo firm 1 immoo 5.5 ta'a jechuudha. Kanaafuu equilibrium outputiin kan industry y1 plus y2 dha 19 dhufa jechuudha. Equilibrium price immoo egaa 60 minus 2 times y1 plus y2 equation demand yookiin immoo equation price nu kennamedha. Asuma keessa bakka y1 bakka y2 immoo y2 gashuudhaan yookiin immoo y1 plus y2 jedhu kana 19 bakka buusuudhaan price 22 arganna jechuudha. Egaa equilibrium profit argachuudhaaf immoo profitiin total revenue minus total cost dha. Kanaafuu profit firm 1 jechuun price times y1 minus cost of firm 1 dha. Kanaafuu profit firm 1 price 22 times y1 5.5 hir'isu cost firm 1 immoo y1 square dha. Kanaafuu 5.5 square dha. Profit firm 1 90.75 arganne jechuudha. Profit firm 2 bifuma kanaan P 22 egaa price isaanii wal fakkaataadha. Times y2 13.5 minus cost of firm 2 jechuun immoo 4y2 dha waan ta'eef 4 baasu 13.5 jechuudha. Profit firm 2 243 dhufa. Total profitiin idaama lamaan isaaniitti 338.75 dhufa. Egaa Stackelberg equilibrium yookiin firm B tu leader dha yoo ta'e immoo Stackelberg equilibrium hin argamu isaan kanadha jechuudha. y1 y2 y P profit argamu walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Egaa irra deebitanii seera ilaaluu dandeessu akka isiniif galuu fi isiniif kan hin galle yoo ta'e jechuudha. Egaa wanti kun isin fayyadaara taanaanii viidiyoo kana laayik godhaa. Egaa non conclusive modeloota kanuma irratti xumurra ittaansuudhaan immoo
gabaabsaniitiniin haayilaayitii dhuma sanitti himaa kolluuzii oligooppoolii moodelii teelii keessan galuu isin qo'achuu dandeessu. Kolluuziibiin maal kan jedhu wajjin laalleetaniin naan xumurachuudha viidiyoon kun akka baay'een dheeranne. Collusive oligopoly. Collusion is the implicit or explicit or formal or informal agreement between firms on decision making. Egaa collusion jechuun firmoonni waliigaltee yookiin agreementii uummataniitiin profit isaanii maximize godhatu jechuudha. Non collusive modelii keessatti firmoonni agreementii hin qabanii utuma waliin hin mari'atiin hojjetu. Kanaafuu joint profit isaanii maximize hin ta'u. Profit dhuunfaa isaaniitu maximize ta'a malee joint profit isaanii maximize hin ta'u. As keessatti collusive oligopoly keessatti garuu firmoonni agreementii wayii uummatu jechuudha. Profit isaanii maximize godhachuudhaaf waliigaltee wayii uummatu jechuudha. Kanaafuu advantagein collusioniin qabu it increase profit by decreasing competition. Competition isaan gidduu jiru hir'isuudhaani profit isaanii akka maximize ta'u. Profit isaanii akka baay'ee guddatu isaan gargaara. Inni itti aanu reduce uncertainty. Egaa firmiin tokko yeroo production isaa murteessu non collusive modelii keessatti assume godheetidha. Waa'ee firmii biraa assume godheetidha malee diteelii isaa haqa jiru waa'ee firmii biraan beeku. As keessatti garuu collusive oligopoly keessatti garuu firmoonni agreementii waan qabaniif uncertainty reduce ta'a jechuudha. Waa'ee firmii kan biraa gas godhee yookiin immoo assume godhee hojjechuu isaan barbaachisu. Walii galaniitiin ani hamma nan oomishaati immoo hamma oomishadhanii yookiin immoo gatii hamma kanatti gurguradhanii ifumaan ifatti walii galanii waan hojjetanii fi uncertainty reduce ta'a jechuudha as keessatti. Nettaan prevent new entrants that increase market share of the collusion. Egaa kompitiitarii haaraan illee yookiin immoo intirantii haaraan kana jechuun firmii haaraan illee gara gabaa isaanaa seenee akka isaan hin dorgomneef carraa isaaniif laata jechuudha. Firmoonni yoo collusive ta'an humna godhatu jechuudha. Walumaa galatti profit isaanii maximize godhatu, uncertainty decrease godhu. Egaa firmoota collusive oligopoly ta'an keessaa inni jalqabaa kaarteelidha. Kaartel jechuun a formal organization of firms producing the same product. Its objective is to maximize the firm's joint profit. Egaa kaartel jechuun organizationii firmoota production wal fakkaatu oomishanidha. Egaa firmoonni productii identical ta'e yookiin wal fakkaataa ta'e oomishanii walitti dhufuudhaan agreementii wayii uummatu jechuudha. Maal gochuudhaaf? Profit isaanii maximize gochuudhaaf, joint profit isaanii maximize gochuudhaaf. Kanaafuu kaarteliin gosa lama jira. Inni jalqabaa kaartel aiming at joint profit maximization, inni itti aanu immoo market sharing kaartel jedhama. Egaa kaartel aiming at joint profit maximization jechuun member firms appoint a central agent that works to maximize the joint profit of the cartel. Egaa firmoonni achi keessa jiran sun fakkeenya firmoota lama yoo ta'an firmoonni lamaan suni central agentii wayii filatu jechuudha. Central agentii wayii jechuun akka koree wayii uummatu jechuudha gidduutti. Firmoonni garaagaraa walitti dhufanii koree wayii uummatu. Koreen sun maal godhaa? Equilibrium price, equilibrium quantity, profit firmoonni hundiyyuu argachuu qaban murteessu jechuudha. Koreen sun waa'ee tokkoon firmiyyuu diteelii isaa keessa galee beekaa. Kanaafuu firmoonni hundiyyuu fayyadamoo ta'u profitiin isaanii maximize ta'a. Cartel knows about the cost of each firm and the other information. Kostii tokkoon firmis informationii tokkoon firmii hunda beekaa jechuudha. Akka koreetti kan isaan waluma keessaa filatanii uummatan sun. Kanaafuu authority of central agency. Central agency yookiin immoo jarri isaan filatanii akka central agency yookiin akka koreetti kaawwatan kuni afaan oromootiin akkasiniif galuufan koree jedhe malee daayirektii isaa koree miti. Kun central agency jechuun egaa fakkeenya firmoota lama jira yoo ta'e firmoonni lamaan suni firmiisa kana keessas namoonni muraasni wayii filatamaniitiin akka profitii firmii lamaaniyyuu maximize ta'u irratti hojjetu jechuudha. Akkuma koree wayii ta'anii hundaa'anii. Jarri kun maal godhu? Set equilibrium price, quantity and profit of the cartel. Allocate output among firms, allocate profit among the firms. Egaa tokkoon firmii piraasii agamiitiin akka isaan gurguruu qaban, quantity isaan produce gochuu qaban, waan kana hunda kan murteessu central agencyidha jechuudha. Market sharing cartel jechuun immoo yaa gosoota kaartelii keessaa inni lammaffaan immoo market sharing cartelidha. Market sharing cartel jechuun immoo akkamitti akka maarkeettii sana share godhatan irratti firmoonni waliif galuu jechuudha. Inni jalqabaan non price competitionidha. Market sharing keessatti non price competition jechuun firmoonni kan isaan wal dorgoman piraasii irratti miti jechuudha. Piraasiin isaanii waluma qixaadha. Firmiin tokkos firmiin kan biraas piraasii wal fakkaataadhaan gurgurata. Garuu maalaan isaan irratti wal dorgomanii product differentiationidha. Product isaanii sun amma tokko different godhaniitiin
irratti wal dorgomu malee piraasii wal qixaadha. Kanaafuu non price competing jedhama. Firms set common price through bargaining can compete by differentiating their product. Common price qabu firmiin Anis firmiin Bs piraasii wal fakkaatuun gurguru garuu product differentiationiidhaan wal dorgomu jechuudha. Market sharing cartel inni kan biraa immoo sharing of market by agreement on quotas. Inni kun immoo marketii an ittiin share godhatan firmoonni kootaadhaanidha jechuudha. Kootaa jechuun hamma oomisha isaanii firmiin tokko output hamma kana produce godhu firmiin kan biraa immoo output hamma kana produce godhaniitiin hamma output produce godhan irratti waliif galu jechuudha. Firm set in the agree on how much each firm supply. Quota depends on cost of a firm and other factors. If all firms have equal cost, they supply equally. Depend on if their cost is different, quota depends on their bargaining power. Egaa kun immoo firmoonni lamaan iyyuu humna wal qixa qabu yoo ta'e fakkeenyaaf koostiin isaaniis wal fakkaataadha yoo ta'e quotas wal qixa irratti jechuudha. Wal qixa produce akka godhanitti waliif galu. Firmiin tokko caalatti bargaining power guddaa qabu yoo ta'e koostiin isaa xinnoo yoo ta'e immoo inni firmiin koostii xinnoo qabu bargaining power immoo guddaa qabu kun quota guddaa oomisha firmiin kan biraa immoo kan isaa gadi oomisha jechuudha. Kun hammam akka produce gochuu qaban quantity of output isaanii irratti walii galu jechuudha. Inni taan immoo regional sharing cartel. Inni kun immoo firms share the market by defining market's geographical boundary or where each firm supply. Inni kun immoo firmoonni jiran sun geographical boundary'dhaan share godhatu jechuudha. Fakkeenyaaf firmiin tokko oomisha isaa inni supply godhu naannoo Oromiyaatti yoo ta'e firmiin kan biraa inni dorgomaa isaa ta'e immoo naannoo Amaaraatti jechuudha. Waliigalteen isaanii akkamii inni naannoo Oromiyaatti oomishu naannoo Amaaraatti dhaqee inni naannoo Oromiyaatti supply gochuu qabu Oromiyaa qofaaf supply godha inni naannoo Amaaraatti supply godhu immoo dhaqee naannoo Amaaraatti supply godha. Maalla gabaa addaan qoodattu jechuudha. Kun waliigalteedhuma qaama waliigaltee agreementii akkasii godhachuu danda'u jechuudha. Collusive oligopoly kana keessatti inni kan biraa Price leadership jechuun firms enter into such agreement voluntarily to avoid any uncertainty about the competitor reaction. Egaa inni kunis firmoonni fedhiidhuma isaaniitiin waliigaltee isaan irra gahanidha. Firmiin tokko akka liiderii ta'eetiin piraasii murteessa. Firmiin kan biraa immoo piraasiidhuma inni liiderii murteessa sun fudhateetiin follow isa godha jechuudha. Egaa gosoonni price leadership kun immoo low cost price leadership, dominant firm price leadership fi barometric price leadership jedhamuudhaan bakka sadiitti qoodamu. Egaa low cost price leadership walumaa galatti firmiin koostiin isaa gadaanaa ta'e firmiin koostiin isaa gadaanaa ta'e yookiin immoo low cost qabu liiderii ta'a piraasii seet godha jechuudha. Egaa dominant firm price leadership jechuun immoo firmoota lamaan keessaa inni tokko baay'ee sophisticated kan ta'ee fi dominant kan ta'e yoo ta'e firmii ishii xinnoo caalaa more supply godha. Akkasumallee market demand jiruu fi marginal cost firmii xinnoolee sirriitti beeka. Equilibrium price illee kan murteessu firmii isa dominant ta'edha jechuudha. Dominant firm price leadership keessatti. Egaa barometric price leadership keessatti immoo firmii lamaan keessaa inni tokko caalatti gunnaalee ijoo market condition qaba yoo ta'e waa'ee marketii suni gara fuulduraatti illee akkam akka ta'uu danda'u sirriitti forecast gochuu danda'a yoo ta'e firmiin cimaa ta'e inni market condition sirriitti beekuu fi haala gabaan kun gara fuulduraatti illee forecast gochuu ni danda'u liiderii ta'a jechuudha barometric price leadership keessatti immoo. Egaa viidiyoon paartii sadaffaa maayikiroo ikoonomiks 2 chaapter 2 oligopoolii maarketii irratti moodeloota jiran kan wajjin laallee kana fakkaata. Waan hagammaan waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo kana laayik gochuu hiriyoota keessaniif illee sheer gochuu hin dagatinaa.